Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatii Astaa Yuutiyuub hundinuu bakka jirtanitti nagayaa fi salaamtaan teenya isin haa geessu jechaa har'a barnoota viidiyoo bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Barnoonni keenyas hammaalii wal qabatu yoo ta'an egaa YouTube chaanaalii banattanii erga hojiitti seentaniin boodatti wantoota nama barbaachisu baay'eetu jira. Wantoonni nama barbaachisu san maal fa'a hanjuudha. Harma gabaabaan bilbila harka keenya jiru ta'e kompiitara salphaa qabdan tokkotti fayyadamuudhaan YouTube chaanaalii banattanii karaa salphaa ta'een hojii babbareedduu ittiin hojjettanii galii mataa keessanii irraa argachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Innis fakkeenyaaf an YouTube chaanaalii tokko banadhee maal na barbaachisa? Akkanumatti kaameeraa guddaa yookaan kompiitara guddaa na barbaachisa jettee itti of hin cinqin inumaa maaliif jennaan wooma si harka jiru bilbilaas ta'e ismaartifoonii kompiitaraas ta'e xiqqaa fedhaa ta'u harma gabaabaa ta'een wantoota si barbaachisan gurguddiftee ilaaluun qabdu salphiftee ilaaltee karaa salphaa ta'e tokkoon chaanaalii maquma keetiin imeelii banattee itti hojjannaan kafaltii gahaa irraa argatta jeetii yaada. Egaa amma fakkeenyaaf kompiitarummaa yoo harkaa qabaattan kompiitarummaan qarshii 10,000 harkaa qabaannaan karaa salphaa ta'e tokkoon dalagachuu dandeessan. Bilbillinis akkasuma bilbila gurguddaa qarshii 200,000 Apple 14 Pro Max fi 30 Pro Max sim barbaachisu YouTube chaanaalii banachuun sasalphamu Samsung erga amma smartii taanaan karaa salphaa ta'een bantee itti hojjechuu dandeessa. Sanii egaa warri Astaa Yuutiyuub subscribe godhuudhaan nu deeggaraa nu cinaa dhaabbadhaa jechaa. Kallattumaan gara viidiyoo har'aatti isiniin jetti seennaa. Egaa warri Astaa Yuutiyuub subscribe godhii ni jirtan taanaan subscribe godhaadhaa. Yeroodhaa yerootti waan hin dandeetti barnootas ta'e qophiilee bashannanuus ta'e wantoota haaraa yeroodhaa yerootti hanga dandeettii teenyaatti waliif sheer goonaan isiniin jaa. Kallattumaan gara viidichaatti seennaa. Egaa yeroon YouTube chaanaalii banannu amma fakkeenyaaf kompiitara tokko yookaan bilbilas qabna taanaan wantoota riikard godhanii jira. Fakkeenyaaf kaameeraa dirqama isin barbaachisu. Kaameeraan dirqama isin barbaachisu. Kompiitara irratti amma fakkeenyaaf Thunder Screen Record jedhanii jira. Inni kun ni bu'a. Isaan buuftaa iddoo Microsoft Store jira. Iddoo Microsoft Store toona akkuma wantoota akka Imo, Telegramaas ta'e akkuma bilbila keetirra fayyadamtutti kompiitara irra fayyadamuu waan dandeessuuf karaa salphaa ta'een wantoota akkasiisan kaameeraa guddaa osoo hin barbaachisin buufattee itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf Thunder Screen Recording kun kaameeraa tokkoon dhabatti iskiriina kaameeraa kompiitara keetirra waan hojjettu hunda riikard godhee karaa sagalee sirraa dhaamsisuu dandeessa. Viidiyoo kaameeraa qabaa irra godhachuu dandeessa. Bareechee qulqullinaan kan sagalee waraabu waan hunda waraabuudha jechuudha. Microsoft Store keessatti egaa kanatti maqaa itti barreessitan sarchiin godhuun boodatti screen recording gosa baay'eetu jira. Isin kan keessaa filattan buufachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Amma fakkeenya salphaa tokkoon buusee isin garsiisa. Thunder Screen Record eegaa sarchi godheen boodatti kompiitara irratti akkuma bilbila irratti yeroo Microsoft Play Store keessatti waa sarchi goote wantoota rileetidii waan sanii hojjetan listi godhee si kaa'utti asirrattis baay'isee si kaa'a. Wantoota isaan wal qabatan related to waan ati sarchi goote sanii akkuma jirutti siif zalazalaa. Amma fakkeenyaaf bilbila irratti screen record video recorder jira. Maaliif gargaara? Waa hedduutu jira. Kan doolaara si gaafatu jira.
On amma fakkeenyaaf baay'ee qulqullinaan waraaba. Isa kana bilbila warri harkaa qabdan, warri bilbila irra fayyadamtan isa kana fayyadamaa isiniin jedhan. Baay'ee bareeda. Sagalee teessanii fi waan hojjettan hundaa'u qulqulleessee waraaba. Garuu doolaara isin gaafata kompiitara irra waan ta'eef warri dandeessan doolaaraan ni buufattan. Warri hin dandeenye immoo laal amma fakkeenyaaf doolaara 4 ho'i si gaafata. Saniifuu peementi meetoduu peepaal akkaawuntii fi akkaawuntii baankii keetii walii hiitee maallaqa kafaltee doolaaraan buufachuu si barbaadda. Doolaara 4 ho'i si gaafata. Nuti sanuma hundarraa Itoophiyaa jirra. Kan firii teessu waan jiruuf xiqquma teenyaanii waan babbareedduu hojjetanneeti itti seennee jirra. Yoo rabbiin nu gargaaree saksasni taanee jenna. Saniifuu kun doolaara waan gaafatuuf ha doolaara hin gaafannee jira. Baakii deebi'ee duubatti ni jiran akkanatti listiin iskiriin riikardiin baay'ee jira. Akkanatti dhagaa tarkaanfachuun ammoo fakkeenyaaf faayin iskiriin riikarder ajoo kana riikardii viidiyoo ni godha and audios ni godha firiidha. Saniifuu git jedhumaan buufadhaa jechuudha kompiitara irratti. Akkamitti akka bareechee waan isin hojjettan isinii waraabu wajjin ilaalla. Egaa hanga inni git ergeetteen booddee siif gabbuutti obsaan eeggachuun dirqama ta'a. Sababni isaa an akka fakkeenyaaf amma an Itoophiyaan jira konnekshinii rakkoo konnekshinii baay'een isaa yeroo tokko immoo divaayisiin ati irratti fayyadamtu divaayisii dadhabaa ta'uu irraa isin ta'a. Hanga inni geetetteen daawunlood si ta'utti waan biraa baay'ee hojjechuu danda'u qabda. Obsaan na daawwadhaa jechaa. Warri YouTube chaanaalii banattanii jirtan hundinuu abdiin kutatinaa isiniin jira. Maaliif namni chaaleenjii ta'u malee saksas hin ta'u. Abbaan fedhee waanuma kana lafaa ka'ee saksas ta'e hin jiru. Namni hedduu chaaleenjii ta'e saksas ni taa'ee biyyaa ta'a. Baay'ee saksas ta'a. Namni chaaleenjii hin ta'in, namni hin gufatin, namni hin kufin saksas hin ta'u. Kufuu hoggaan jiru kufuu barnootaa deemti. Gufaatu waa hedduutu jira jechuudha. Kanarra dhaabballeetiin isin jaala. Saniifuu hanga wantichi kun nuuf waan biraallee hojjechuu dandeenya jenatti sanumarra dhaabballeetiin kan isin jiru. Maali Jaakma yookiin Alibaabaa abbaa qabeenya Chaayinaa tokkotu maal geessisan harkaan kan inni nu qoftaa harkaa kan nu qabdu bakka haasawaa hedduu godhee isa viidiyoo biraa keessatti hin qabaddee mee viidiyoolee isaa kan yoo buufattanii dhageeffattan bareedaan isiniin ja'anis hanga tokkorraa isiniif hin tuqayyeetii yaada fuulduratti baay'ee gorsa baay'ee motivational speech jennee waan babbareedduu hojjeta. Egaa isa sanarraa hedduun dinqisiifadhaan isaa fi Albert Einstein namoota bakka waan hin dubbisarraa namoota akkanaan waan takka eegalee irraa hin deebine na godhan ga'isa isaan kana. Akkasumatti abbaa Microsoft kaampaanii kompiitaroota kan amma Windows adda addaa jira. Abbaan Microsoft kaampaanii bilgeeta waan ta'eef isaanirraa waa hedduu barachuu dandeessa. Egaa hanga wantichi dhuguu waa hedduu hojjechuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni hedduun koomentiin keenya cufaa yeroo nuti viidiyoo namni nu ilaale koomentii nuun godhu warri jettan iddoo kana dhufuu qabdan laal. YouTube studio keessa seentanii gama harka bitaarraan gad harkistanii setting iddootu jira. Sanirraan upload default iddootu jira. Basic info jira as keessatti. Visibility amma fakkeenyaaf namni nan argu jettee isa kana public godhuu qabda.
Private irra yoo qo'ise unlisted jira. Private jechuun dhuunfaadha. Public goote asiin gad dhuftee save godhachuu qabda. Osoo save hin godhin waa hedduu sirreeffattee bakka takkatti wanta xumurtee save godhuus ni dandeessa jechuudha karaa salphaa ta'een. Kana sirreeffadhaa seenaadha. Iddoolee kana YouTube studio bilbila keessanis ta'e kompiitara keessanis haruma salphaa ta'een waa hunda arrange godhachuu danda'uu qabdan jedhee yaada. Wantichi appilikeeshinichi hanga nu bu'u ni eeggannaa jechuudha. Appilikeeshinichi hanga nu bu'u obsaan nu eeggadhaa waan biraatis hojjechaa hanga inni geet reedii siin jee open siin jetti eeggachuu dirqama ta'a. Isin jaa obsaan eeggadhaa. Amma kanatti irratti eegee deemnee boodatti bu'uusaa open siin jaa open ettaanii yeroo jalqabaa waan ta'eef yeroo open jettuunis ni ture biizii fataa siistemni kompiitaraati. Kompiitaroonni egaa raamiin isaanii 8 gadi fi storage isaanii processoriin hanga GB'dhaan jedhaman kun hedduu biizii ta'u. SSD warreen jenneen sun immoo kompiitaroota ammayyoo amma genereeshinii 8 9 10 11 12 irra illee ga'ee jira. Isaan aktiivii baay'ee waan ta'aniif kompiitaroonni fixnetiin kompiitaraa murteessaa YouTube chaanaalii irratti illee hojjechuu fi sanumarra dhaabbadheetiin isin jee biizii ta'a kompiitaroonni genereeshinii 8 7 6 eega jiruun garuu 9 10 11 12 fa'aa 12 genereeshinii kompiitara teekinooloojiidhaan geenye jirra. Kompiitaroonni akkasii harkannaan gatiidhaanis baay'ee qaalii waan ta'aniif fixnetiin isaaniitis ispiidiin isaanii hangasuma dabala. Kana erga akkana siibaniin boodatti wantoota sirreeffachuu qabdu ni sirreeffatta. Kan banachuu barbaaddu ni banatta. Fuul iskiriinii yoo ta'u barbaadde ni godhatta. Cinatti immoo footoo ta'e yoo waraabuu barbaadde ni waraabda. Haruma salphaa ta'een viidiyoo bareedaa viidiyoo kwaalitii qabu hojjetatta jechuudha. YouTube chaanaalii banattee hojjechuudhaaf iccitiin guddoon wanni guddaan kaameeraan 100 maarree bilbilli 100 maarree 100 isin barbaachisu salphaa. Karaa irra deemaa viidiyoo harkuma keetiin viidiyoo waraabde tanaan waa hedduu fakkeenyaaf ispiikara irraa cuftee waraabuu ni dandeessa. Takka bantee waraabuu ni dandeessa. Maayikiroofoonii bantee waraabuu ni dandeessa cuftee waraabuu ni dandeessa. Inda kaameraas akkasumatti. Fakkeenyaaf banii istaarti 3 takka 2 takka eegee akkanatti waraabuu eegaleetiin jira jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo itti seef gootus amma waan kompiitara irratti hojjechaa jiru kana naa waraabaati jira manni. Seef godheetiin banii isin garsiisa. Akkanatti dhuftanii isin seef godhattanii bakka saawundiin jirtu sana irratti erga kilik gooteen boodatti maali akkan sii dhufa. Lakkaa jiraata saniifuu seef iddootu jira. Amma paawus goonee malee seef hin goone. Seef godhuudhaaf iddoo kanarra dhufuudhaan raayit kilik goota. Seef iddoon itti si bu'e akkana si bahaa jechuudha. Bantee ilaaluu ni dandeessa. Sii keessatti inni seef baay diifooltii seef godhu yeroo ati iddoo filattee jijjiiruu ni dandeessa. Harma salphaa ta'een. Isa kana banee yoo ilaalee amma yeroo riikardii eegalarraa eegalee waan waraabe waan bareedu jira. San tartiibaan siif fidaa jechuudha. Kana egaa har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaa fi fayyaa isiniif haa ta'u jechaa yeroo gaarii.